Amma kanan jechuu barbaade egaa Kiristoos kun eenyu kan jedhu sana naasa'uu barbaade. Kiristoos kuni akka Baayibaliin jedhutti Kiristoos kun maqaansa Emaanu'eel. Waaqa jaalalaa, Waaqa fira cubbamootaa, everlasting Father, God, mighty God, El Shaddai. Maqaa kana qaba. Kun hundumtuu walitti qabaadhaani maqaa Waaqayyo Yaahweh isa jedhu sana keessa Waaqa fayyisaa kan inni ta'e kan reflektii godhuudha jecha. Kana keessatti Iyesuus nama ajjeeseera. Iyesuus isa du'e du'aa kaase malee Iyesuus dubartii fuudhee wajjin ciiseera. Iyesuus badii hojjeteera kan jedhu gaaffiin mataa namaa keessa gaafachuun irra jira. Maaliif seexanni gaafa Iyesuusin qoree humna isaatiif humna seexanummaa isaatti biyya lafaa meesaappii godhu sana agarsiisuudhaa fi qormaata baay'ee Iyesuusitti wanni ta'e. Iyesuus garuu ati seexana nana Waaqayyo Waaqa kee tokkichatti amani isaaf jilbeenfattee sagadda malee ani siif hin sagadu jedhee. Inni seexanni achirraa fagaate waan dheeraa ture yaadda. Amma kanan jechuu barbaade asirratti biyyi lafaa it was totally divided kan jedhu sanatti ana deemaa jira. Dhalli namaa cubbuudhaa fi qulqullinaan gargar ba'eera. Garuu Iyesuus Kiristoos chaansii namaa kenne. Repentant jedhu suni maalin cubbuu kee keessaa reconcile godhiiti Kiristoosin ofitti fudhadhuuti Kiristoosin amani inni ilma Waaqayyo ta'uusaa amani cubbuu hojjette kan hundumaa keessaa bilisa ba'i jedhee lafa kaa'ameera. Du'i Iyesuusiif du'aan ka'uu Iyesuus keessatti akkamittiin akka namni fayyuu danda'u lafa kaa'ameera. Yookaan diddee garuu when you are denying repentant yookaan immoo reconcile yookaan immoo akkaataa itti fayyadu Kiristoos akka itti fudhatan diddee itti adeemna naa ta'e sitti ofitti farradee jecha. Kana hojjete bara isaa keessa Iyesuus Kiristoos. Iyesuus Kiristoos bara isaa keessa gaarummaa, qulqullina, fayyina, dhiifama, jaalala kana hundumaa barsiise. Sana keessatti haala deemu sana keessatti eega sun darbee booddee Iyesuus warra isatti roorrisan, warra isa fannisan, warra isa ajjeesan waan hojjetan hin beekanii ati dhiisi jedhe Waaqayyo. Gara Waaqayyotti kana godhecha namni utuma daa'u dhiifama godhiif namaan jedhu hin jiru biyya lafaa. Utuu rukutamu. Amma gara biyya lafaa akkamitti meesdaappii ta'e kan jedhu isaatti ennaa deebinee dhufne biyya lafaa gaafa Mohaammad namni jedhamu kun dhalate Mohaammad kuni hojjaallee nama hin qabne Khadijaa kan jedhamtu kanatti mana ishee keessa akka seervii godhuuf achitti. Khadijaan kun she's a multi-millionaires. There are Iranians and so many Arabs are working for her. Isaan kuni iddoo adda addaatti ergitii waan akkas akkasiiti. Nama kana gaafuuteet isheen utuma wajjin hin jiraattu utuma achi keessa argamuuti akka inni physically akka wanni ta'an. Achirraa fuuteeti haala adda addaatiin ideologically karaa amantii fiction of religion uumanii ittiin akka inni promote ta'u sana wanni ta'e jechaadha. Sun egaa as keessatti mee waa'ee Yesuus nagaa lallabaa ture garuu amma seenaan jijjiiramee gaafa yeroo jettu kana Nabiyyii Mohammed kuni bara jireenya isaa keessatti nama ajjeese beeka yookaan immoo isattan si deemaa jira bara. Quraanni mataan isaa nama ajjeesuu hin abbooma. Really, in short, really, how does the Quran promote killing? Killing kind of promoting good more peace. Islam means peace. Jedhee so in a committee, yeroo tokko amma yeroo baay'ee ajjeesii maal godhee amma yeroo darbee yaadattoo ta'e Jumaa muraasa sumarratti mataasaa ajjeesaa qottaa ajjeesaa jira. Amantichatu jedhama ofiin jedhan immoo wanti sana gidduu jiru tarii. Amantii sanatu foundation isaa violence irratti ijaarame. Attamitti yeroo akkas jedhu. Okay, violence irratti jechuun gaafa revolting jalqabaa ka'e Meekkaaf Madiinaa gidduutti family irratti ka'e wanti kun. Waan inni itti amaneef akkaataa inni itti ajaju sanatti warra fudhachuu dide isaan irratti violence tu ka'e. Sigalee
Kadara warri ergaman sun hundumtuu deebi'anii akka isaan isa seervii godhan sanatu ture. Waan inni itti sana hundumaa akshinii fudhachuu tura jira jarri kun. Family isaa keessatti illee waan inni itti jedhe sana innaan amanan ta'e they take action against them. Sanaafit amma maaltu ta'e egaa haala kana keessatti namni amantii Islaamaa hin fudhanne hanga har'aatti illee in the eyes of the Muslim peoples. If you are not accepting Muslim, they call you what? Kafir sinje. Kafir, okay. Kafir jechuun maal? Kafir jechuun nama amantii hin qabne jecha. Just consider to me just nama amantii hin qabne akkasuma nama xuraa akkasitti fudhatu. Yaa ajooytuu dhaga gabbartuu footoo gabbartuu. Yey! Amantii kaafiraa, amantii mushrikaa, amantii waaqeeffataa deemanii irreecha dhaabbatan yaa boleessoo bika rabbiin jibbu dhaabbatan. Kanarraa kan ka'e he turned against the Jewish people. The first action in irratti fudhate Makkaadhaaf Madiinaa keessatti. Sanarratti utuun detail isaa sitti himin waan tokko si dubbisuu barbaada. Ayatollah Khomeini, the Iranian revolution, nama inni fite 30,000 murderii godhe. Dhageessa 30,000 Ayatollah Khomeini. He killed 30,000, the Iranian Ayatollah Khomeini. Maal walitti fida Mohammed wajjin? Islam, jarre. Amma guys, history warra nama ajjeesen si fiduudhaaf jedheen sitti maa jiraan bara. Ayatollah Khomeini 30,000 murderii godhe nama isa follow dide ajjeese kan wanni ta'e. Now, the Catholic Church, the Spanish Inquisitions, 150,000 ajjeesan. Ideology Catholic amantii isaanii warra isaanii follow dide gochuu dide warra oppose isaan godhe ajjeesuu irratti 150,000 murderii godhan. Sigale? Kim Il-sung, North Korean president, 1,600,000 murderii godhe. Because of the people are not following his ideology. Okay, Pol Pot, Cambodian genocide, 1,700,000 murderii godhe. Islamic Ottoman Empire, isaan kun immoo warra Ottoman Empire kun warra antirati warra Turkish. Islamic Ottoman Empire, Armenian genocide, 2 million murdered. Kana fitan. Adolf Hitler, the Holocaust, 6 million Jewish, 30 million total murder. Adolf Hitler, can you fit? Mao Zedong, the Cultural Revolution. Ideology matasa akka fudhatanii fi cultural revolution jedheeronni revolution jalqabe warra isa revolt godhani and he killed 60 million people. Mao Zedong, China keessatti. Joseph Stalin, genocide, the Great Purge, 62 million murdered. Joseph Stalin, kan inni fixe. Muhammad Islamic expansion, lad, 270 million. 270 million non-Muslim order it can fiches. Mine ideology kan akka fudhatan immoo Islam one architects go amantii kana uume sana warra isa wanni challenge godhani and he ordered to kill them. 270 million non-Muslim. No, actually 270 million million Yes. Okay. Ideology sana akka hordofaniif immoo kun bara nabiyyii Mohammed biyya lafarra ture ammoo namootatu ergasii ideology isaa hordofuun qabu. No, ergasii utuunni biyya lafarra jiru kan inni orderii godhe ficcisiise. Yoo san Muslimin fudhanne, yeah? So very influential. He's a murderer. No, Jechun, whoever he is a murderer or peace preacher, Geru, Namichukun, attempting 270 million people at committed genocide. I don't know, okay.
ideology sana fudhachiisee jechuudha. Ideology isaa addunyaatti. Inni sun waan gara biraa dhagaa. Akkamittiin akka inni fudhachiise sana haasa'uudhaaf sun waan baay'ee of keessaa qaba. Fakkeenyaaf damoos hin jiru yeroo sana. Damoos hin jiru. If you see toward Lebanon, Iranitti toward Iranian, Baghdad, karaa adda addaa irratti kaawwanni ta'anii, they have a beautiful girls, beautiful women. Abbaa mana ajjeesaadha manaa fudhadhaa kan jedhu waan orientation akkasii adeemaa turan. They don't have any salary. Waan akkasiitiin kan deemaa tureen. Suni haqqi asirratti katabamee kan jiru kuno buukii kanarratti. You need to take this book, lad. The people versus Muhammad. Eenyu kan katabe J.K. Shindlin. Kitaaba balaafamaa akkasii maa dubbista bookoo? Ana katabe dhugaa jiruudha jedhanii katabanii and then abbaan sun itti wanni gaafatamuu qaba. So this is what I read. Kanaafi namni yeroo hundumaadha gammachuu barbaada. Waan tokko bu'aa mataa isaatiif barbaada. So they put it is own advantage. Nama kana akka waaqaatti akka sagadanii fi plan and the strategy in basis and follow up godhanii waan advantage argatan hundumaatti fayyadamuudhaaf kan godhanii jecha. So how can you claim as a God messenger a man who was ordering to massacre the innocent people? That is the question. Kana katabeta namichi kuni, and finally the verdict was find him guilty of murderer. Sigale, the people versus Muhammad. Physiological analyzed by J.K. Shindlin. Kana inna kanavi just akuma namat inna compare and contrast gote nama ajjesumo nama ollake tae nama ajjesumo ollake tae nama naga preach god coming fudhatta inna jedhame you can decide yourself. Pain and suffering nami barbadu njiru. So isa kanavi issue kan Kenya as debine whether they are following the wrong person or the right person, Sunni up to them. Sun murcha matasa. Nama tokko amantii kee geddari jechuun dandeessu. Yeah. But at the most time during the revolution in the Horn of Africa, especially Egypt, Morocco, Tunisia, sana qabati kan deemu. Lose your throat or accept Muslim. Kan philosophy sana ture. That's the way they convert all the societies in that area. Amma malin namoni har'a nagaa barbaadan na jedhanii, how can you get peace in your life? Nagaa qabaachuu jechuun nagaan nagaadha. Nama tokko ajjeeste, nama tokko bal'eeste, humnaan akkas ta'e jette sana gochuun mirga mataa isaati namni tokko barbaade seexanatti amana, barbaade waaqayyotti amana, sun kan itti gaafatu waaqa. Why abaluuti fight goote? I have no any authority to fight for Jesus Christ. But I believe Jesus is my God, the Son of God. Jedhee tamanan. So isanis Prophet Muhammad. And Jesus is fighting good one. He is a God. He know what he's doing. Fight for yourself to become a truthful full person. Kanaaf dhugaan afi dhugaan jiraachuu afi dhugaa sanatti amantee dhugaa an jiraachuu yaali. But when I am saying I fight for Jesus, who am I? Clarity maalin qaban. Kiristoos if can fight you. I have to clean myself. Inni waaqa. Waaqa wanta ta'eefi kan isaaf ta'u kan isaan taane isatu murteessa. Those who are fighting for someone else, a human being, married, died, making sex with so many women, and call him a prophet, that's where they made the wrong decision on their lives. Sigale? Kanaafi difference in jiru kana har'aga kana symptomika wal qabatee dhufeetu ummanni biyya lafaadha turbulence of violence keessa jiraata.